walumaa gala artistiin Afrikaa Gudaatiin immoo nu barreessaa jirti. Itti fuuf deebisii. Walumaa gala jaalallee isiinan jaalladhu isiin na jaallattu isiin waanan hin godhin jennaan gochuu dhiiftu isiin dhugaa haati manaa koo isiin miidiyaatti takkaa suuraa isii hin maxxansiin naa jirti jechuudha. Walumaa gala qabdaa jechuudha. Biiftuudhaan alatti. Biiftuu erga waadaan caccabee dhiifteet wal xiqqoosii wal dhiibnee randee bitee dheegaan ture. Jaalallee si lafa kaate si miidiyaa irra hin jirre sana isii haadha ijoollee kootii haadha ilmoo kootii jettee abdatte sun lafa jirti jechuudha. Isiin lafa jirti jechuudha walumaa gala. Aboo maanu okay malee amma biiftuun sinuma jaalallee kee miti jechuudha. Duraan dhugaa dubbachuuf jaalallee kooti. Garuu erga waadaan caccabee waadaa gaa waadaadha akkuma amma waadaa wal seensifne waadaa jechuun waadaan namni waadaa seene yoo muka sibiila tokko mura jedhe sibiila sana muruu qabaa jedha warri Turkii. Waadaa jechuun jabaadha walumaa gala. Kanaaf waadicha cabe yoo ati yoonan siin malee dhiira biraa duuka seenee haasa'ee bilook na godhii argaa koo suuraa koo onnee kee keessaa bilook na godhenne walii seen waadaa walii seen. Amma biqiltuu biiftuun onnee kee keessaa guutummaatti baateetti jechuudha. Shaadaan kennumni amma. Jechuun kun siires woomati dubbatte irraati waan ta'eef amma guutummaan guutuutti jaalala biraa eegalee. Onnee kee keessaa baateetti. Akkas jaalala biraa eegalee. Biqiltuu dheenga damma waa gaafeen ture. Qorataa kana jaallattee hin beektu onneen itti rifattee hin beektu jennaani guyyaa tokko jechuun yeroo tokko akkasitti rifattee si jaallatte natti himtee turte. Biqiltuu kanatti immoo guyyuma tokko illee ta'uu sa'aatuma tokkoof yookaan sekendii tokkoof illee ta'uu biqiltuutti darbitee ammoo jechuun baafteet akkasii sana onnee kee keessaa. Ijoollee taap iskiriin gaayis taap iskiriin gaayis onni keessa dhugaa is taap iskiriin gaayis bunni jira na bira dhiisee as deebi'i. Walumaa galatti amma Dooktor Biiftuun maal keeti? Durii amma Dooktor Biiftuun amma maal keeti? Amma waa tokko iyyuu miti. Akka Oromootti Oromtittiidha. Akka Oromoo tokkootti akka nama tokkootti nan jaalladha. Isa Oromummaa? Isa Oromummaa jechuudha. Okay, wanti biraan jiru? Wanti biraan jiru. Okay, isitti himteetaa garuu kana booda akka wal biraa galtan? Isii gaafuma waadaa walitti himu. Gaafuma waadaa wal bilookne inni garuu wal hin bilookne. Asiidha. Sagalee kee akka laa yura jiru dagattee sagalee ina jettin jira. Taap iskiriin gaayis hundi keessa taap iskiriin gaayis garaada jaate dhagaaritu miti warri eenyummaal kee taatu jettan dhagaaritu miti gaayis taap iskiriin hundi keessa taap iskiriin gaayis koopilink taap iskiriin dhuftee kaa galchuu galchi nan deemaasi galchuu dhiisure nan deema. No waati deebte galchuu kaa galchuu galchi bakkaash akka Oromummaatti galchi. Siif maa inni dhufte qullaa jira na seetu uummanni moo riikaardi godhaa jirti hawwana qomxaan hin jira ijoollee kanaaf jilbirra na taa'u dide. Okay. Cabuutii dhugaa dubbachuuf yaanis waadaa qofa miti onneenis na cabee ture. Walumaa gala kennaa maalan sii kenna kennuman sii kennuun dhabeela gatumati Dooktor Biiftuu dhiifteen kennaa guddaa sii kenna. Jechuun baguma rabbii sii galchee ammallee quraanni kun eenyu ta'u kennaate Dooktor Biiftuu dhiifte wallaa kennaa kabajaati wallaa baguma rabbii si qajeelche reechi kaata wallaa taap iskiriin gaayis kennaa kabajaati wallaa. Dhugaa dubbachuuf hin beekamu gaalala. Injijjiirin gayyaadha keemmatu jijjiiruu miti. Jechuun amma dhugaa dubbachuuf sichi isiin naman jaalladha jijjiirta obboleetti koo teettaa nam fidaa. Atarra booda obboleetti koo teettaa. Obboleettiis miti akka Oromummaatti malee. Adiifata amma firoom. Waan baqattire. Eenyudha namni sun? Eenyu hojii jirtaa? Eenyu hojii jirtaa? As deebii. Eenyu hojii jirtaa? As deebii. Eenyu hojii jirtaa? Bocina bocisiin tabsaan jirta. Doona maayyuu namatti maatii as deebii. Anu koo nama Bilbilli keenya immoo sirriin jiru gaa'is. Qaataa bo'aa jira faamilii. Bilbilli keenya sirriin jiru dhiifaman godhaasuma. Okay, itti as deebii mee? Ilaali maal keetti dubbiiftu?
Aslebi si biiftuu waan ta'een uummata adda baasaa wal biratti irra booddee. Biiftuu aslebi. Nada. Ujjala si galchee. Mana saadhattee naani si mana kan kee fiddee affanteeni. Akkana deemi. An harka malee argaan jiru bar. Kun eenyudha? Akkam gootee ta'u jaa? Maal goot? Qorata. Abbo yoo haa Jirta. Abee jedha. Obboleetti koo jirta. akkam nagaa keetii Dubbii. Online irraa kagara kan keetii hin badde tokkummaa biraammaa dhuftere. jaalallee kootii karaatu nan eegalte akkam fayyadame namu Ati biqil. jaalallee kootu akkam miidiyaan fayyadame Eenyudha isheen? Takeessa. Eenyudha isheen? Silkii sirreessaa kaa? Gara. Eenyudha isheenii? keessaan miidiyaatti ol hin baane ammallee nan dhoksa isii namichi kunis walitti nu naqa bar isiidhaanis kanaafan hin dhoksa bar inni kunis nagaa miti bar Akkasii. Atiif qorataa walii maali? Tokkummaa atummaa waan hangaafati onna deebuuf ta'uu ati waan. Nyaafi bultiin fakkeenyaaf waan amma Dr. Biiftuu filattee sisi jaarrata malee namni sii fuudha. anis ammas wantan jechuu barbaadu an doktoriini Waan sila sin jedhin buufne. Bana shabaka wai. Achi baa ma fere miti shabaka. kan biraan koy telefoona biraan fide Fidi yalla. Hala. Waalaikum assalam. Namoonni su dadhabdanii amma jara kana qaxxaa'uu qaba bar. Wallaahi.